Kanani addunyaa kana jeese Andu'aalam Gosaa mataasaa. That's it. Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii Abdiin jedhama. Baay'een keessan Abdii Hacaaluu maqaa jennuun beektu wallee Kilimanjaro jedhu as dura hojjedhee ture awwaardii garagaraaf kaandideetii ta'e. Zoro artistiidhuma or weellisaadhuma jechuu barbaanne. So maalidha wanni har'a ani isinitti himuu barbaade yookaan har'a haasa'uu barbaade I'm not a TikTok guy, I'm not propaganda guy, dhimma ajandaa garagaraa baasee miidiyaa irra dhufee namoonni jedhu miti. Ammas waan akkasii hojjechuuf otoo hin taane har'a waan tokko irratti haasa'uu barbaade. Yeroo baay'ee dhimma kanarratti inaasa'u waan tokko irratti hin jedhu jedhee kophaa koo mana keessatti waan emotional la gochaa ture yeroo waa'ee deddeebisee yaadee sababa personally Andu'aalamiinis hiriyoota isaaniitiinis namoota baay'een sababa personally waan beekuu fi amma tokko waan beekuu fi lemmi haqi ishee erga manni murtii suspect godhee isa fuudhee deemu haqi ishee mana murtiitiin hin ba'amu hin ba'u waan jedhu ilaalla jennee mataa taa'aa ture agammaa duwas baay'ee shook na godhee ture. Waa'ee dhugaa obboleetti keenya qananii addunyaa kanaa fi waa'ee awwaardii Hacaaluu irraa waa tokko dubbachuu barbaada. Warri na jaallattan viidiyoo kana sheer gochuun uummata Oromoo biraan argaa. Warri haadha garaaf warri dubbii qabattanii immoo nama arrabsaa ooltanii hojii keessan. Siniif kaffalama koomentiidhaan siniif kaffalama waan ta'eef homaa gochuu hin danda'amu. Uummata Oromoo gaaffiin qaba. Gender based violenceidhaan awwaardiin Hacaaluu kun waggaa waggaan kan inni qophaa'ee fi dhugaan Hacaaluu uummata Oromoof haa ba'u. Dhugaan dhiiga keenyaa, dhugaan mucaa keenyaa kuni, dhugaan dhiiga qulqulluu kuni uummata Oromoof asaa ba'u jedhamee waggaa waggaan yaadatamu. Awwaardiin Hacaaluu. Mucaa kana immoo Engadda kan isheen dhugaan ishee awwaalamee jira, dhugaan isheen argama. Viidiyooleen garaagaraa ba'aa jiru, suuraaleen garaagaraa ba'aa jiru, firdibeetiin argaa jira, poolisiin argaa jira, uummanni Oromoo argaa jira, xinnaa guddaan taa'ee ilaalaa jira. Dhugaan kuni eessa akka jiru akkamiin intalli kun akka isheen duute waan lafa jiru. Namni ija qabu nama taa'ee masaka waa'ee intala kana. Dhuguma waaqa lafaa warra awwaardii Hacaaluu kanarratti namoota badhaasaa oolani kanatu dhugaa Hacaaluu barbaadetanii yaaddu. Moraalii maaliini dhugaan intala kanaa utuu dhokatee jiru namni intala kana ajjeese abbaa manaa isheedha. Andu'aalem Gosaadha hidhameetu shakkamaa jiru, hidhameetu inni bahaa jiru, viidiyooleen garaagaraa, suuraaleen garaagaraa baatu jiranii. Jenna dhugaa Hacaaluu awwaaltanii teessanii lammata dhugaa intala kana awwaaltanii abbaa manaa ishee intala kana isatu ajjeese jedhamee shakkamuu fi awwaardii badhaasa hin laattanii dhuguma waaqa lafa sintu dhugaa hacee barbaada. Kan uummata Oromoo sila akka kootti deebiin isaa yoo nuuf laattanii bareedu. Dhuguma waggaa waggaanii shoowuu ofii keessanii, uffannaa keessanii, caammaa keessanii, rifeensa keessanii, haala uffannaa keessanii asitti bakka isa namni du'ee miti isa dhugaa namaa barbaaduu miti sardii addaatu jira jedhameetu yaadama malee dhuguma dhugaa Hacaaluu barbaaduu fi warra achi teessanii sanatu dhugaa obboleetti keessanii kanarree awwaaltanii sheemii mtuusinii qabu dhugaa hacee barbaadaa jira. Intalli kunis immoo hin gaddaluute abbaa manaa ishee badhaasa kana hin dhalaan uummanni Oromoo maal nuun jedhanii warra yaadnetu achitti walitti qabame taa'ee dhugaa Hacaaluu awwaalee haga yoonaa uummata hiisisaa jira, haga yoonaa uummata boosisaa jira. Dhugaan intala kanaa yoo baasu baattanis nuti dhugaan isaa eddee jiru arginee jirra. Sinigalee nuti eddee dhugaan kun jiru hubannee jirra. Isinirraa dhugaan barbaadnu dhugaa Hacaaluu irratti iyyuu isinii waan sin hojjettan waan biraadha. Isin waan sin argisiistan dhugaa Hacaaluu irra teessanii waan biraadha. Waggaa waggaanii dhugaa nama biraa baastu namni abdii isinirraa qabu jiru lafa nagaa naa oolaa yoo sin tole viidiyoo kana sheer gochuun uummata Oromoo mara biraan naa bara kana ana nama muuziqaa tokkotti bara kana albama isaas ta'e qaaleensa kaandideeshinii haa Itoophiyaa akka ta'e wiinoo garuu rispektii leegaasii Hacaaluu Hacaaluu awwaardii jecha hammanni qulqullaa'utti haga haqqisaa bahee Andu'aalam firummaa fi naannoo hin gaafatu nama ta'uun qofti gahaadha.
ifa hamma ba'utti namni yookaan hundi kan dubartii free ta'ee irraa or like one dubartii free tokko murteen tokko amma obboleettii qaba isa candidate gochuun irraan ture haadha manaa qaba kanaaf so erga candidate godhan immoo fidaa'imman awwaardii bara kana beesta muuziqii bara kana maalii bara kana wanna isaan nominate godhan hundaan akka the most influential umriin waggaa 8 hin caalle meeqa beekamtee akka duuti ajjeefamte nama hunda caalaa immoo kan naase gurbaa manajera isaa ofiin jedhu dhugaa kananii addunyaa gaafannaa yaadi osoo tan akka malee ajjeefamte awwaardii maaliis muuziqaa maaliis dhugaan dhiiga ishii ifan bahin ishiin awwaalamte dhugaan ishillee waliin awwaalamte dhiiga ishiin awwaalamte suuraa viidiyooleen akkanaa behind the bars warri coverage kana bilisignaa fi maalii kana walitti fidu kana walitti fidu ajandaa dargaggeessi biyya sana qeerroo biyya sana kaaf oromoo kaasuudha diffeen godhu ajandaa sana balleessu warra hojjetan mirgi dubartootaa biyya kanatti haa kabajamu wanni jedhamuuf kanumaaf jettee yeroo san sii galuu danda'a sekreetarii intalli kana fakkaatu wanti irra deemidhaan jedhu sana waa'ee qaranii addunyaadhaaf hin ka'uu fi gurbaan kun isa wanni na aarsee guddaan tokko yoo jiraate isa inni bahee albamni cimaan bara kana awwaardiin bara kana anjaala margatee hundi akka borumaatti ta'uu danda'a yaadudha kanaaf wanti kun akka asumatti dhaabbatu namni hundi isheedhaaf mala kana gaafachaatti jira ta'uu danda'a kana qofa hubachuu dhugaa kana gaafachuu nama biraatiin uffachuu yookaan jibba biraa viidiyooleen gina sirratti isna abaabaa asitti akka qananii addunyaa agarsiisan guyyoota lama sadeen dabartan miidiyaa hawaasa irratti bahanii mul'atan keessumattuu akkaawuntii kaameraa fuuldura fayyadamaa turtanitti haasa'uu dandeettanii fi ajandaa uumuu dandeettan kana jechuun miira akkamii dubbatanii ibsachuu kan hin dandeenye maatii ishee keessaa akka jiruu fi wantoota ishee ragaa ture kana isheedhaaf we are so emotional kana goone isheetu badhaasni kun kan isheef maluu minaamin yoo jettu I feel so ashamed bro shame guddaa garee muraasni wanna ni godhisan garee gaafa dhugaa akkasii argan sagalee dhokfatanii baqatan gaafa kaan ammoo soba dhugaa fakkeessanii dhugaa soba fakkeessanii iskiriitti diraamaa cubbuutii warri dhugaa lubbuu namaa awwaalan isaan ni jira san isaan waan barame dhugaa nama biraa barbaaduudhaaf dhugaa nama tokko dhoksuun hin barbaachisu kanaaf wanti irra deddeebiidha daa'imman irraa eegalee dhugaan dhiiga qananii haa ba'u sarbamiinsi mirga dubartiidhaa irra haa dhaabbatu akkasumas gudeeddaan daa'imman irra gahaatii ture kan argaatii ture sunis haa dhaabbatu olaantummaan seeraa haa kabajamu namni kamuu seeraa gadi seerri seeraan dhugaan sun qoratamee ifa haa ba'u wanni jennuuf kanaaf malee jibba diinummaa yookaan immoo hinaaffaa nama kamiifuu qabaannee miti akka obboleetti keenyatti irra dhaabbannee haa laallu dhagaafii keenya warri taa'anii ajandaa torbaaniiti wanna dargaggeessi yookaan biyya sana keessatti hawaasi kaasu tokko fuudhanii ajandaa sana daayivert warri godhan warra Hacaaluu Awwaardiin guyyaa jalqabaa irraa kaasee maatii fi kiyya haadha manaa Hacaaluu gidduutti differensii garaagaraa uumuuf maqaa Hacaaluutiin intanii sanatti seenanii faawundeeshinii sanatti seenanii ammas ganzaba hojjechuuf or like waan garaagaraa gochuuf warri yaalaa turan ammas mootummaan organize godheet duubaan taa'anii torban wanna isin ajandaa kaastan daavert gochaa wanna biraa warri isiniif faarsan warri tiktookii fi feesbuukii irratti akka dargaggeessaatti akka qeerrootti as dura ummati feemii kennee fi beekamtii kennee fi warri duubaan hojjetu we know you guys isin beekamman jarri kuni awwaardii Hacaaluu duubaanis wantoota eventiiwwan biyya sana keessatti ta'u hunduma duuba isaanii jiru isi straight forward isin hima one of them team numaan warra ofiin jedhu san nuyidha kan influence godhu nuyi kan divert godhu nuyidha kan lead godhu jedhee warra aman warra bilchiginnaan duubaanii walitti qindeessitee straight akka dur baratameetti dabballee isaanii ta'anii miseensa isaanii ta'anii ajandaa oofuullee baatan digital way asin Hacaaluu faarsaa ganamaa galgala sirba Hacaaluutiin tiktookii hojjechaa asin intini gochaa asin immoo duubaan ajandaa kana warri hojjettan remember guys abbaan Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaan Oromoo hadaraa haqa mucaa kiyyaa right kana dhaamatan okay abbaan Qananii Addunyaa erga ishee mucattiin kun duutee booda maal jedhan Oromoo
adaraa haqa mucattii kiyyaa. Annaman qabu haqa mucattii kiyyaa adaraa. Kana dhaban which is the same.